السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وشمار كفون ورونا من تدرى هردفتني سأكم نجا كيساني بقى دراتني بقى ساعتي كان إيدا نسنا جا هردفتتكية في ربي قدراتنا اللي دي بيدو في الحمد لله رب العالمين. ربي ساعتي كان عنو إيجي شكرين كإساتي أكنا سنين جا هردفتتكية وروني چاينا لكية فاراتاتا سبسكرايب شير لايك قلتون أقرافتنا like godha subscribe godha sinan jara ma oromo hundi keessanu warroonni youtube kii hordoftan warri hanga amma maatii kiyyataata galatooma baga nagayaan na eedanii sinan jedha akkasi har'a firankii xiqqoo takka qabadhee dhufe innis firankiin sunis maali yoo jettan adaada miceewwan adaadaa jedhamuun takka irra firankii hojjechuu barbaada. Firankiin sunillee firankii barumsa isinii taati jedhee yaadudha. Innis maali yoo jettan mallaqa ergee nama hin beekne irraan hangaruu mallaqa ergaan jiru akkanumatti jedhaan jechuudha. Firankii meesii gochuudhaaf mallaqa ergee nama hin beekne irraan ergee mallaqa sanii naageessuu didee jira mucichi jedhanii boqa baatti naqa waan isin naan jettu walumaan laallaa isin jedha gamanumaan immoo warroonni biyya namaa keessa sartarni warri hawaalaadhaan mallaqa ergattan nama hin beekne irraan mallaqa hin erginaa nama yookaan Facebook irraa walaa bakkuma ta'e naa ta'u social media garagaraati irraan beektan yoo yaani nama sirriitti beekumsa qabdan yoo ta'e malee caluma jettaniitumaan itti hin erginaa. Yeroo ammaa kana baay'ee rakkoo ta'ee jira, nama hedduu mallaqni argatamee ijoolleen booyaa jiran social media kanarra argaa jirra. Akkana isin jedha barumsa ta'a jedhee yaada amma itti bilbila turtiin keessan na faana haa ta'u akkasi subscribe godhaame yaa uummata Oromoo yaa ijoollee Oromoo subscribe baay'ee xiqqaadha tunis haaraya walaa guddisnu walaa jabeessinu isinan jedha istiin homaa hin gootu akkasi amma itti bilbilaara waan isin jettu walumaan dhageeffannaa. Kartu Madibs isi kana السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا أكا. أنا جميلة جدا. يا كيتي. الحمد لله. إذا جتشم بوتوني لكوسك أجرت يعني كبرات دولات ريني. كمان دولات كمان كواير. ولنا اتفقاتي بيتي. نمني وأريد أقول ولنا مركب فكاتا. أكاسي سنجلا كوي كسنجلو. بنا شي بري وي بيتا مجاوي تتكني نايرجي جدي بري دي دم شاني إرجانان جدي. Akkasitti itti kennee amma mootiyyuu guyyaa 3 moo 4 beektan ajalaayyuun dubbatu bilbilli isaa irra inni hunda laguyyuu beektan. Wallahi akkasitti yaakee ani mootiyyuu mucaa beektaa gaafa sargi shukrii sani tokko irratti argee. Kabineenne. Ani suuraa isaa beeka malee eenyuun akka ta'ellee hin beeku. Nuti kennisiin jee lakkoofsa akkamii argattee itti kennite? Jechuun gaafa sargi shukrii san beektaa inni liiv irratti wanni itti waraabaa ture achumaan argee wanti gaafadhee naa deebisee beektaa fooloo gaafadhee naa deebisee achumaan wal dubbisuu turre beekte.
achumaan hin bakka itti kenne beektaa birri 25 erga akkamitti birri 24 hoo hin ergitan jedhee jennaan inni itti kenne amma kunoo na jalaa dubbachuu didee maal kiyya godharee amma kunoo Muhammad illee birri ergiteef na eega. Maqaan isaa Abdulkariim naan jedhe maal beekaa? Abdulkariimi? Rabbi jedhee Abdulkariimi maan kun qabinni suuraa isaa seetu isaa biyyeesseeti. Suuraa isaa mee qo'i soqeetiniin si ergaa yaa boomma mee furmaanni maalinni naan jettamee ani qaata. Maalinni furmaanni qoodaan suuraa isaa ergi maal furmaata maal qaba nama beektu raayyoo ergatte birri maan guddii kusitti haafumaa si qaba ijoolleen akkanatti biyyi dhabshaayee birri wal jalaa hataati hin jira. Ani jechuun birri 25 naan jennaan ka bakka biraatitti birri 24 naa dabalte jedheetiniin birri lama laaleetiniin kunoo itti kennee amma kunoo bilbilli isaa jalaa cufatee jira. Amma akkam amma ani nama takkatti nimnee ishee akkam godharee sibichatti himaa jira namatti akka quba hin qabu amma birrii jettee jedheeni Muhammad illee yoo dhagee mootiyyuu beektan an dhiisu natti ka'a. Lakkoofsa mijaati fi suuraa isaa na ergee warra deemu ta'e amma ijoolletti himakaa. Ijoollee beeku ta'e. Yaa Rabbii kiyya ijoolletti himtee sila jaarsummaan irraa fuutamoo akkam goota xayyibamma harkatti kenne kana mana seeratti illee irraa argachuu hin danda'u odoo akkasittuutti ergamee wayya beektaa. Maal harkatti irraa argatta habiibtiiti yoo rabbi si laatu jedhumaani mana birri biyyaan qabuu fi si alaatin jedhee malee birri harkatti kennan hawaalaa seerina mangaa inuuyyuun dubbatuuyyuu beektaa. Wadda birrii dhufee fuudhee dura jechuun gisuma san si ergaa ammuma tana si galchaa naan jedhe yoo san zuuriin irraa fuudhee asirratti rasiitii si bira geetti qarshii 25 naan jedhe tiyyallee tan cattii wajjin dala innullee fuudhee itti kenne. Ani makiinaa oofuu isaa maalitti beeka lukaan gabbu'eetiin innarraa fuudhe. Amma ati jechuun birrii qabattee naan kennitu amma haga isarraa fuunuyyuu ishii birrii qabattee naan kennitu akkam godha ishee himame. Ya Rabbi naadii si baay'ee tokko rifachiise. Astaghfirullah alazim. Wanti akkanaa kun dhuguu wannuma jiru of eeggadhaa isin jedha garuu waan birrillee ergeetii miti. Birrillee hin ergine nama takkatti birrillee hin kennine. Sijjammaraan nama beekurraa malee mallaqallee ergachuun jaaladhu garuu nama hedduutu booya. Biraankiin kun akka barumsa namaaf ta'u hedduu abdii qaba. Akkana isin jaa hordoftoota ammallee itti madeebisa. Takka mataa zuuris eegasii biraanki jedhaanii. Suuraa erginaan jetti. Lafaana turaa isiniin jedha. Haasayaa jirti. Aloo. Samaa cufte bilbila. Namitti tolchinarraa bilbila jedha addaan citaa yoo rabitti narra bilbiltu jedhanii waan. Silaayyuu namni nama rakkate irratti numa cufa ati jechuun rakkate jechaaf narratti cufaa jirtaa miti furmaata naa barbaadii jedhee ani hiriyaa takkatti sitti maal jiran dhageeffatu. Ishii amma maal godhuu danda'a re'aan? Daniyelaan shuubi lakkoofsaa ergi jedhe lakkoofsa suuraa isaa ergi jedhe namni isa ciisu hin jiru wallahi ani hanga godhe kayyaatti jechuun hanga danda'etti ani amma birrii kana mul'atti kennee akkam godha ishii miji'a meeqa dalagee fide. Waa'ee raadiyoo umara kun qabaanaatu anuu jechuudha wallahi hanga danda'ee hin hordofa suuraa isaatiin hanga tordoftuu ishee akkam godha re'aan amma birriif na eegaa jiran akkam godha. Ani jechuun sargii shukriitira arga jennaan kaayyoo isaanii jechuun waan isin wal beektan siyaa wal beenanaan jedhe. Yaa Rabbii kiyyaa kuni ana eessatti beeka ijoollee gandaa fi ijoollee ijoollee akkatti birrii namarraa fuudhaa jirti ana kam godharee mee amma birrii qabaatee birrii ganaa sii dabarsan jedhu. Yaa Rabbii kiyyaa sira maa bootta. Maal godhare booyuu baadhee maal godhare. Yoo iddilii kee ta'e siigan ta'u iddilii kee hin taane illee birrii numaa miti haga dandeenye wal qarqaarri illee yaa jamiila birrii jetteen booyin jedhe. Akkami birriif jetteen booyin jettaa inumaayyuu birriif jedhee akkamitti hin boonne birriin bar diraamu 5,000 akkamitti kana jetta salaati. Birrii kana hunda maal gootaatti hin beektaati nama hin beekne ta'eef. Ani birrii waddadde jedheetiniin akkasitti irraa jijjiiree miti ijoollee duraan ergadhu otuu iyyuu hin beekne amma furmaanni maalinni naan jedhaa jirtaan qaqqaati taa'ee booya mataan na dhukkube yaake as tokko hin kamisa
Astaghfirullah in kam astaghfirullah jetta inumayyuu. Yaa Rabbii sinu maal godhinaan jette gamii jedhan gubadhe wallahi. Atama mindaan fudhanne. Benna ishati mindaan fudhanne silaa kunoo diriivarii hojjetta mindaa jetta akkana hagenni kaashuutu maal godharee naa kadhadhu ijoollellee. Sii kenna kaani jamiyya fudhatu ka'e oduu fudhadhe sii kenna birrii immoo hawaasi ja'an ta'e birrii immoo mucaanuu jalaan ba'u inshaallah siin jedha. Haga soin ufuush akkam godharee amma mee waan furmaannummaa maaliin naan jedhaa jirta. Namitti gaafadhe sii kenna kaan birrii kuma laamti bishanii barti kuma laamti bishanii maasii gooti kuma laamti bishaan siin kadha kuma itti kenna jedhaa jirta. Maal godharee itti naa edaatu kaa shukurillee itti himtanaa kadhatta. Ani wallahi kana mee maaluma jedhee himamee rabbumaa jedhee mee ammaan nuun jedha namni. Amma ni Muhammaduu yoo na dhage jechuun akka waan rileeshinii biraa waliin qabnu faallee itti fakkaatee inni natti qaama akkam godhareen yoo na dhage maal gochuu danda'amu kun inni gurriin galte jedheen isaa. Abboon irra isatillee yaada kee itti kennite maal godhamee hawaasaa kan keessatti kennu. Anumaatillee akkana jettaa gootillee akkana jettaa. Barang baik, siapa maal jetta dhugaatti. Akkina dhiisisiin jira nama taana dhukkubeetillee natti ashoofutti jirta manaa kadhadhu waan birrii qabdutti dammoo isaa fudhatutti naa kadhadhuuti akkasitti kalaas na asraddaa akka maal gochuu danda'are. Mee nama ta'ee kadhatta. Mari. Prank. Yes. Madi sulta kami Arab di yashe. Arti narraffattu walla hordoftoota kiyyatti Bede kerana wallahi irraa dalagee hedduu aarte. Kasih usin kaftu ulit deebina kelas. Yang kamu udah dengar nama akka begini udah makanya ganda walitti buusee maal argatta keessa. Ala jirta? Ndee ala jira kamu gina keessa jira namitti kaana irratti bilbilti ati nama akkami? Wallahi waan mana jirtu see sa'aatii kana waan ala jirtu seene. Biraan keettanii nama fidanii waan faatileen biraan nama koluu qabdanii. Wallahi kun jechuun waan barumsa namaa ta'u beektaa dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'eetu iyyuu mallaqa akkana nyaatamutti jira. Wallahi kudu dhuguma si adoo akkati biraan ki dalagu beeke maal godhatti lafa haadhati yadaati qaata biraan ki dalagu yammarti. Ni tasaaseenu. Aboon kolfisiis amma dhiifama naa godhe dhugaa dubbachuuf kun waanuma barumsa namaa ta'u beektaa ijoolleen hedduun nama hin beekne yookaan bakka sargeetitti ta'ee bakka immoo koonsartii garaagaraatitti wal baratanii yookaan immoo tokkokkii feesbuuk kan fa'arra wal baratanii birrii aganaan si ergaa jedhee nama hedduu irraa fuudhee mallaqni akkasitti dhabaa harkaa ta'aa jirti. Sanumaaf inni biraankii dalage. Ani maa hin beektaa yeroo ergu nama beekurraa malee ergu. Aara ijoollee beekanii irraa malee ni keettanii maallaa keessanii ergina ijoollee duraan itti raala keetti dabaltuu isin jiran ijoollee nama dabalte jedhanii akkanatti birrii ijoollee irraa fuudhanii. Wallahi ijoollee nama baay'eetu iyyuu maallaqni dabalte jedhanii akkasitti irraa fuudhanii achumaan dhaba godhu jiranii akkasitti jedhaa dhiifama naa godhii. Siyaamil kaa'u deemaa beeksiti. Wallahi na kolfisi kasiin jedhu. Indubbate syukuri pranki godha malee syukuri fi wanni. Wallahi itti mama yang dah boleh tu. Allah ikallish mana jirti. Wallahi itti mana. Akan pengen kita baru baru di sini ni bilang kita nak tekan hati ya. Amu itti masa nu you choshi. Wallahi itti ni Maria. Wallahi amana kijamii dah yo sentir betul amane ngajar ane. Wallahi kerana tu kubiyak. Terus tu begini. Bah, di bawah gotem. Akkasitti sinii hordoftoota kiyyaa akkasitti ancaaca'ee pirankii godhee hedduu rifattee miskiina sii kennanaan jettee birrii mindaa ji'a tokko damoosa sii ji'a tokko akkana sinii jaa hordoftoota kiyyaa pirankiin kun barumsa akkasii ta'uu ofii qaba nama hedduu argaa jirra sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha ijoolleen hedduu nama beekni irraa mallaqa guddaa nu ergan jedhanii itti kennanii hedduu takka rakkachuutti jiranii
namarraa fuudhanii nama dhoggachuutti jiranii zabanni keessa turre kunillee faallaa ta'ee jira. Takkanaatis hordoftoota kiyyaa of eeggadhaa warri mallaqa gara hawaalatti ergitan kun namoo beektanirraa mallaqis gadi bu'aa ta'uu yoo akka isinitti himanii inkijiban malee garuu waan namni ergine ol namni ergu hin jiru hunduu faayidaaf deema. Innaa bakkuma duraan ergattanii namoo beektanirraan warri mootiyyuu tana dura ergattanii hin beeyne yaani nama firaa biyya Arabaa keessa dhabeen jiru akkasitti gaafattanii haala saniin ergachuudha malee caluma jettanii mallaqa ergitanii namantaan irratti nama hundaa miti geeru namantaan irra ergitanii akka mallaqa teessan hin dhabne keessattuu warri harkatti itti kennu kuni uma ashuraansii illee hin qabu akkasittuu warra sarraafaa yookaan baankii minaaminaan itti ergamu kanaayyuu wayyaa arsiitii waan qabdu faga tokko advaansii qabda warri harkatti dhufee sirraa fuudhu kun hedduu gaarii miti akkana isin jedhaa firaankii hojjechuuf malee mallaqas erginee ergullee hin fedhu yoo ergadhellee namarraan ergadhu qaba ta'a akkanaati firaankiin kun akkasinitti tola abdii qaba nagee annaaf jiraadhaan ga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ciao like gochuun daggatinaa subscribe box dhaa biraa taraa sin jaa hordoftoota kiyyatti hin kafalamu waan ta'eef